dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota keenya kabajamoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u jechaa har'a sagantaa keenya sagalee ummataa jedhuun qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagalee ummataa keessatti hidhamtoota naannoo Suudi Arabiyaa jiran isinii qabannee dhiyaannee jirra. Isaan kana maal akka keessa jiranii fi akkamitti akka jiran kallattimaan isinii dabarsinaa nu hordofaa isiniin jechaa ammas dabalatee achuma miidilistii keessa warra jiran keessaa aadde Aminaan as keessa jirti. Isin lachuu maqaa keessan ni himachuudhaan baga nagaan dhuftan gara OGMC ulfaadha isiniin jedha. Carraa aadde Aminaa siif kenna. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OGM baga sa'a kana rabbiin isin ga'e jecha horroonni miidiyaa irratti gara miidiyaa keessanii irratti rakkinaa fi gadaddoo jiruu keenyaa kan keessa jirru nurraa hubatuu fi asirra nu affeeruu fi obbo ulfaadhu aadde Aminaa sagaleen isaanitti dhagamu isin warri mana hidhaa keessa jirtan haalli konnekshiina keessanii rakkisaa waan ta'eef kama dhageettaniin dubbattanii sirri dhagamaara sagaleen ammoo aadde Aminaatis ol kaasuu yaali asumaan ammoo warri hidhaa keessa jirtan mee maqaa keessan nu himaatiin waan keessa jirtan achumaan illee nu ibsa. Ulfaadhaa baga nagaanii walagarree yaada keenyallee nurraa bartanii nuti hidhamtoota Suudi Arabiyaati akkuma namaatti akkuma beekamu carraa keenya moqarra ni dalagannee inneeti biyya baay'ee dhufne yeroo dhufne ammoo ammata warra biyyaatiin nu qabanii mana hidhaatti nu guran har'a galla boruma galloosuma jennuu garuu ammata waggaa lama warra ga'ee jira nutillee amma anilleen waggaa tokkoo fi wayii jira waggaa tokko ga'eetiin jira namni akkanatti halaas abdii moratee irraa ta'anii hidhamanii har'a galtan boru galtan jechaatuma nu sobaa jiran jechuudha. Nutilleen garuu immoo dhugaa fi soba isaanii barree jirra ni galtan boru galtan har'a galtan karaan mootummaa keessan karaa cufee jira karaan cufaadhaan hunjaanii as cufaa dhenneetuma abdii murreetuma birra ta'aa jirra yoo rabbiin jee gaafa tokkonuma baanennee birra ta'aa jirra namni hundinuu amma eegana qabananilleen mana kilaasii 10 akka moqana lakkaa'eetiin jira yeroo kilaasii nu lakkaawaniisi biyya baadiyyaa faa nu geessanii baadiyyaarraa baadiyyaa biraan nu dabarsan magaalaarraa awwala tariiqa hajiriyaat bakka jaamtunneedhanii ni galtan jechuudhaan halkan toora za'aa 6-7 kana nu hidhan harkaa fi miila nama lama waliin nu hidhan nama lama waliin nu hidhan kuni waliin amma boru hara ganamaa hara yaayaatan nu jaanii nu hidhanii yeroo san nuti biyya yaanenneetuma ayyee gammannee gammachuudhaan nama barraa jiru ala jirullee dadawwallee gagammachiisnee galuuf yaana boruennee abdiidhaan walii hidhamne deenya yoo fincaan nu qaballee nama lamaanii shittibeetti deennee wal fincaansiisuu turre fuudhanii isaan garuu immoo hara biyyaa nu noofanii hara baadiyyaa yookaan iddoo biraa takkatti hidhaa biraan nu dabarsan yorumaa agartee biyya biraati hidhaa biraa ta'uu agarree sa'aa 6-7 nuun deemanii baasaa hidhaa biraa yeroo seennu hidhaa ta'uu agarra nuti immoo diree xiyyaaraatiif teenya yeroo isaanii gaa hidhaa ta'uu agarree nu gabbuusanii miilarraa nu hiikanii harkarraa nu hiikanii danshalataa nu fattashanii uffata yoo 2-3 irraa qabatte sirraa baasanii uffata tokko paantii qajaamuu uffata quunxaa xixiqqishoo tanaan si naqanii kompiitaraan si naqan jawaalleen jiru waan dawwalattuun hin jiru teeleen hin dalagu akkasitti ogguramtaa jechuudha mana hidhaa baadiyyaa adda addaa. Obbo Kadiiri mee carraa kan akkamitti argattanii mana hidhaa irraa carraa kan akkamitti argattanii amma gama keenya qunnamuu dandeettan? Mana hidhaa keessa osoo jirtan. Carraa ittiin qunnamuu kana akkatti argadde akka jabaadha. Maallaqallee birrii guddaadhaanii kafallee carraa kana argannee akka jawaalli kun argamee isin argatu taane. Garuu immoo carraa kana himuun hin barbaachisu. Carraa ittiin arganne kana yoo himne ganaabillee carraan keenya ni badata. Warra nu booda jedhamuufillee itti cufamata. Ulfaadhu. Saniifuu maa akkamitti jira haalli mana hidhaa sanii akkamitti jira?
haalli mana hidhaa sanii maal fakkaata obbo Kadiiri? Mee akkaataa ciisinsa keessanii eega mana hidhaa keessaa kan eegaafiif deebii godhaa jiraattu eega ta'e haalli mana hidhaa wallaahi mee namoota achi keessa hidhaman fuula isaanii yookaan akkaataa itti ciisaa jirtan yookaan akkaataa itti taa'artan nuuf mul'isuu dandeettaa? Yaani mul'atanii Kaameraatti nuu qabi. akkanatti jiranii. Namni feestaala gurraacha kana uffatee kanaan rafaa jalli kuni dhagaadha. Simintoodha kanarra rafanii garuu ammoo jawaala keessa deemuun dhorkaadha waan ta'eef tokkumaan ta'uun Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kabajamoo ammas gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira. Wanni ilaalaa jirtan kun namoota mana hidhaa keessa jiran kallattiidhaan isaan mana hidhaa keessa jiran irraa intervii gochaatiin kan isin daawwachiisaa jirru. Akkasuma immoo Aadde Aminaan as keessa jirti. Aadde Aminaa biyya Midilistii keessa jirta ati. Yeroo akkanatti ilaaltu uummata keenya kan hidhamu kana mee maaltu si dhagama? Hedduu galatoomaa naaf kennitanii asirra naaf eeruu keessanii fi maqaa hordoftoota keessaniitiin hedduu galatoomaa sana hundeessaa. Hedduu kana yoo kan yaada kanatti yoo kan deebinu taate kan hidhaa jiruu fi kan hidhaa raasaa jirullee tokko jechuudha. Lammiin keenya as keessatti rakkinaa fi gadadoon lammiin keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti irra gahaa jiru rakkoo bineensi alaallee hin taane kan rakkoo namni keenya keessa jiru rakkoo bineensi alaallee hin taane jechuudha. Asirratti namni kan ala jiru daran kan achi keessa hidhaa jiru daran kan ala jiru rakkoo cimaa keessa jira. Kan achi keessa nu'uun ala keessa jiru yoo rakkoo akkanaa rakkoo hammaataa gabbaanee nyaata keenya bitachuu hin dandeenye dalagaaf yoo deebnu naatu mana dalagaa sanitti araba takkaan ija keessa yoo wallaallee rakkoo cimaa isaan baasanii itti nu kenninu kan jennu rakkoo cimaa keessa jira yoo gallu naatu yoo baanu naatu. Uummanni keenya kan hidhaa keessa jiru ammoo daran nu amma qananii keessa jirra jennee naanullee kennaafillee yoo akka maleellee rakkina kanaaf hiraarreellee jennee uummata keenya kan achi keessa dhumaaruufi kan waggaa lamaa lakkaa'aruufi ijoollee bifa namaatiin achi keessa seenteeti dhaqqii takkattiin uffata takkattiin gisee qorraa gisee nu uffata qananii kana uffannee uffata walirraa uffannee rafuu dadhabne kanatti dalaguu dadhabne kanatti oo'aan dabarsanii hidhaan dabarsanii akka qorra kanaan achi keessa ciisuu isaaniitiif wallaahi ana guddaa wayii natti dhaga'ama jechuudha. Guddaa ta'ee natti dhaga'ama. Haalli kuni mee asumaan itti aansee Aadde Aminaa yeroo hedduu hidhaa waa'ee hidhaa kanaa nullee gabaasaan turre miidiyaan garaagaraa gabaasaa ture. Rakkoonni hagammaa uummata keenya kan achi hidhame galchuu dhabaniin maal jettee yaadda? Abdallah hedduu galatooma. Osoo gullu fudheedha jennaa osoo argu gaafata akkuma mammaanni Oromoo jedhu sani rakkinni kenna. Biyya namaa keessaa mootummaa biyya namaa kan haga xiqqoollee waan himannu hin qabne. Namni horii abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa jedhan. Kaleessa Saudi Arabiyaan nama takkatti qube adda yoo hidhanii jedhani osoo nyaatuu fi osoo funyaanii nyaattu osoo funyaanii dhudhu odoo abbaan barbaade uffata kee mana hidhaa keessatti fidee qayyarattu wanti ala hafe achi keessatti siif kennamee osoo nagaa keetiin akka nama waraqaa murateetti gabbaa turre torbaan sadiitti yoo guddate ji'a takka jechuudha. Rakkoon kuni kan galaa miti asittuu oliin akka dhumatan taasise mootummaa biyya bulchuu rakkina biyyarraa nu dhufe rakkina biyya keenyarraa shira biyya keenyarraa nu xaxame malee rakkina biyya ambaati jedhee waan fudhatu takka hin qabu akkasumatti ilaala. Hayyee gara obbo Kadiirii deebi'a. Obbo Kadiirii isin malee dubartoonni isin biratti yookaan naannoo keessan hidhaman jiranii? Dubartoonni ni jiranii dubartoonni garuu immoo manuma hidhaati yoo ta'e illee tarii harjii jirra. Isaanillee daree biraa kilaasii biraa jiranii manni mooraan adda adda garuu mooraan dhiiraatii fi dubartoota adda adda. Boota adda addaatti hidhaman mooraan isaanii dhalaa kophaa dhiiraatis kophaadha.
nama hagam geettani isin amma warra achi keessa jiru? Nuti amma gara nama 300 fi wayiitiin jirra kurbaa tokko keessa jechuudha kilaasii tokko keessa. Gaafa nama 500 hin turrellee qabna hanga nama 400 namni bakka ciisu dhabee shentibeetii keessa ciisullee ni qabna. Bishaan jala ganii shentibeetii keessa gaafa namni ciisu ni jira. Mee haalli jireenya achi keessaa nyaannii fi dhugaatiin akkami? والله أنا قلت إن يوروبي من البلد لو خارج سماواتي من البلد وأنا متي من ليلة كويلة كيساباني ركوتي ركو أساسيات كله ركو بيرتي كله بيرن كومانا ركوان كوبلن أنتي بيرن كومانا كوبان كوبلن لولان كوبلن ولا لولان كيسا تنجال ولا تنجال كبير كبير سينة تنجال Jitule, injirane, jitula mangere, mal tu kumsi lakiti nade, wagasda. Kami rapi cira, akan mati juga. Tapi nak kalau pada, orang orang kata, mirapne, nabi tu boy dulu nagar. ميداتي إن يا رب يحكي ملك ربي دعاء ملك نبي جب ميداتي إن دلنا يجيب ميدان مدرب يجيب ميدان بيلن جماعة جبرا نبي إيجانا ربي والميزا كذا رحمتك نبي ربي نبي سجيكا نبي سجيكا نبي سجيكا دنيا تلا رجل بيلي كتبونا ما كنوا نبي بيلي كتبونا ما كنوا نبي نبي سجين ساعة دنيا تلا رجيتو بلا بيلا حكومة بيلا كرنا بدي كرا يو كرا كيني كبار تاعي برجارا جيني جلا. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kabajamoo gaafii deebiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ammas adde Aminaan yaada isii fi qaban asirratti kennuuf dhiyaatanii jiranii. Adde Aminaa dhagaa turtee waan mana hidhaa keessaa jedhamu waan achi keessa jirullee viidiyoon argaa turte. Akkan haalli sun namoonni biyya keessa jiran yookaan dalagaa irra jiran guyya guyyaan qabamanii gamas deemaa jiran moo amma wanni sun waan dhaabate qaba? Hedduu galatoomaa Abbo Abdallaa asirratti hidhaafin kan hidhames jalaa galaan jiru guyyaa tokkos qabaani waan nurraa dhaabate hin qabu guyyaarraa guyyatti inuma qabaaranii kan qara qabanii hidhaa jirullee jalaa galaan jiru kunillee akkasuma itti dhaqaarama muyyuu haala qaraara jidiida haarawa jechuudha waan haarawa baasanii ittuu taan caalattuu rogatti cimee jira jechuudha amma qabaan akka malee cimee jira bayanii ol deebuu hin danda'anii baanii waa bitatu hin danda'anii dalagaaf yoo deemtu karatti qabamutu jira waraqaa hiqaamaa si gaafatanii taaksii takkaanii iddoo dalagaallee deemtee deebuu hin dandeettu sharikaa dalagaa kamuu keessaa ijoollee dhiiras yaasaa jiranii akkuma san ittuu dubartii mawayyaa dubartii ammoo karaa irratti fi yoo galtee mana boqonnaa ofii arabni ofirraa baaftee galtee mana galuu hin dandeettu. Cabsaan amma haalaan hammaataa jira jedhanii kan qaban jalaan galchanii kaan illee qabaa irraa dhaabanii rakkoo hammaataa keessa jirra jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee yeroo garagaraa dargaggeeyyiin Oromootis ta'ee gama Afrikaa irraa gara biyyoota Arabaa kanatti deemaa turan. Amma rakkoon akka jirutti dhaga'ama. Ammallee deemsi sun itti fufee jira moo dhaabatee jira akkamitti hubatu? Karaa kanatti hedduu ammallee namni taariba dhufaaru ni jira jechuudha. Waan dhaabate hin qabu kan asii odoo rakkoon kunu asitti rakkoo irra jiru kanadhallee taaribaan bayeetii karaa kana kuteetii galaana sanitti deemee rakkoo kana dhabdhamuu fi karaa kana qabamaati hidhamaaru hedduutu jira. Taariballee waan dhiifame hin qabu dhufaatuma jira namni. Inuma deemaara karaa qabamaa hidhamaa kun galaanni nyaataa akkama san jira.
dhufu kana dalagaan ni jira moo kunoo qabamaatu man deebi'aa jira rakkoo kana dhageenye ta'amoo akkam sila yeroo dhufu namni. Uummanni keenya biyya keessallee taa'uu fi rakkoodha. Akkuma waliin beennu biyya keessatti illee mootummaan abbaan irree teessisuu hin danda'u. Sagalee takka ta'uu hin dandeettu. Yoo gabbaatee biyya keessatti illee lammii lammaffaayyuu taatee lammii tokkoffaa miti lammaffaayyuu taatee biyya kee keessatti jiraatu hin dandeettu. Erga biyya kiyya keessatti boqonnaadhaanii bahee jiraachuu hin dandeenye erga bakka takka dhaqee nagayaan deebi'uu hin dandeenye ajjechaan naaf ajjechamaa kan jedhu rakkoon naaf rakkoma kan jedhu baqatee biyyarraallee bahaara jechuu namni keenya. Biyya ofii keessa jiraachuu hin dandeenye. Amma furmaanni isaa biyya sanii baqatee ijoolleen kun mana hidhaa keessa jiranii mana hidhaa kana keessa dararamaa jedhanii akka itti dhaga'aa jirruuf viidiyoo mana hidhaa keessatti isaan nutti bilbilatanii rakkoo kana nutti himatanii wal qabatee furmaanni akkamitti haalaatamu jettamee eenyutu furmaata laata jettee yaaddati? Furmaanni hidhamtoota keenyas ta'ee rakkata biyya keessaa fi biyya namaa keessa jiruu fi guutumaan guututti rakkattoota ijoollee Suudii Arabiyaa keessatti gudda diqqa osoo hin jenne kan waraqaa qabu kan waraqaa hin qabne osoo hin jenne kan waraqaa qabullee sababa godhanii guyyaa muraasni yoo waraqaan isaanii hin haara'umne irra harkaa kutaa jaarsa abbaa keenya ta'u maratu achi keessa cinqii keessa jira. Furmaata kanaafi hadhallee borullee namni furmaata ta'u mootummaa eeguu osoo hin taane abbaa amantaatii fi abbootii amantaatii fi manguddootaa fi abbootii biyyaatti gabbayee manguddoonni haawwanni ijoolleen abboota ijoollee tanaa warroonni biyyaaf abdii biyyaa warri waa sagalee irraa dhagaan abbootii sheekiin qeesiin gabbaaniiti yoo ijoollee ofii tanaa fi mootummaa irra dhiibbaa godhanii lallaban qofa kan furmaanni argamuu jedhee yaada. Bareeda dhaamsa addaa hin hafe jettu waa'ee kanarratti maaliif mariin kennaa dhedheeratee jira. Waan kanatu hafee kun barbaachisaa bu'aa qaba uummataafis anillee dhaamsa akkasiin barbaadaa jettu yoo jiraate gara xumuraatitti akka deemnuuf asumaan siif kenna. Dhaamsi kiyyaa akka uummata Oromootii fi dhaamsi an qabu biyyaa fi biyya keessaallee ilmi Oromoo kan biyya namaa keessa jiruu fi kan biyya keessa jirus akkasumas hayyoonni keenya kan hidhaa keessaa ba'anii fi kan hidhaa keessa jiruufis dhaamsi an dhaamu Oromoonni tokkummaa ofii jabeessuu qaba. Diinaaf jilbiiffatuu qabu. Kan uummata ofii rakkataa ofii ijoollee tanallee kan asii galfatu yoon Oromoon jabaate qofa Oromoo qofaa miti ijoolleen as keessatti hidhaman kunillee sabaaf sab-lammiitu keessa jira. Amaara keessa jira. Tigire keessa jira. Kana wal ta'aniiti Silxee keessa jira. Kana wal ta'aniiti gabbayanii ijoollee kana sagalee ta'uu qabanii abbootii amantaa, abbootii gadaa, manguddoota biyyaa akkasuma hundi isaaniitu qeesii sheeki odoo hin jenne warri dhageettii qaban gabbayanii ijoollee kana sagalee ta'uu qaban jedha. Akkasumas jabaa ofii abbatu eeggata jedhanii kaleessallee kan diina nyaachisee fi kan diina jalatti adda rakkinni haganaa dhufee qaalii sabaa qaalii ijaa fi ija uummata weellisaa kennanurraa nyaatanii adda gaaga'iisa dhala ilma namaa diqqaa irraa haga guddaatti dhiinni dhangala'aa ture ufdagata Oromooti. Oromoon gara badheessa jedhanii Oromoon gara laafaa jedhanii osoo jedhan diinni nu keessa seenee addallee Jawaar Muhammad fa'a bahanii jiranii akka Abdii Raggaasaa akka Jaal Kolonee Gammachuu Ayyaanaa hayyoota hedduutu hidhaa keessa hafee jira. Warroota hafanii fi warroota bahanillee akka waan hidhaa keessa jiranii nama tokko nu baase adda jedhanii osoo mootummaa abbaa irree kana galatoonfatuu fi isa ulfeeffatu osoo hin taane dhiibbaa ummataatiin bahe kan bahellee karaa fidu wallaalee qulfiin biyya kana isaanii karaa itti mikkisuun qabu kan jedhu baase waan ta'eef tolatti gadi dhiifne ammallee warroota hafaniifillee hayyoonni bahanillee warroonni hafanillee ummata Oromoo ilaalanii ummata Oromootu jira. Ummanni Oromoo gabbayee sagalee ta'ee hayyoota ofiillee hiikkatuun isaan irra jira. Ilmaan isaanii kan biyya ambaatiin rakkatellee hiikkatuun isaan irra jira. Akkasuma hayyuu isaanii kan bahellee eeggatuun isaan irra jirti. Wanti kun hiika kaan gimmaasha mana hidhaa keessa dhiisanii nuusa hiikuun Oromoon kutaa gandarraa kaaseeti hanga godinaatitti hidhaa jira.
guyyaa isaan ba'anii qeerroon kumaatamaan Arsii lixaa keessatti illee akkamitti gammachuu ibsatan. Gammachuu ibsatanii warroota baay'een guyyaasaa jettanii akkamii warra hafee fi sagalee taatanii kabakkaa isinii baafne kan jedhan kan ukkaamsanii hagaadhaatti hidhaa keessa jirutu jira. Ijoollee hedduu guyyaa san ukkaamsanii akkamii gammachuu keessa ibsatanii fidhan. Hadhallee ammoyyuu gabbayanii uummanni Oromoo gabbahee hayyuu keenya nu baase jedhanii wanti isaan garaa hiranii akkana nu baase jedhanii mootummaa kana galateeffatan takka illee jiru. Hadhallee qabsoon bayanii qabsoo kahafellee qabsoon baya qabsoo isaaniif faana qabsoon karaa nagaa inumaa hin jiru. Qabsoo ofii irraa faana takkatti tarkaanfii takka duuba deebi'uun qabanii kan biyya alaatti dhiibbaa godhullee kan biyya keessa dhiibbaa godhullee haqa ofii irratti du'uu qaba. Haqa ofiitiif falmatuu qaba. Ijoollee isaanii nuti ijoollee isaaniiti kan hidhaa jiruu fi kan hidhaan jirrellee rakkoo cimaa keessa jira. Suudi Arabiyaa keessatti gabbaanee akka gabbaanee nyaata keenya bitatuu hin dandeenyu. Dalagaa irraa dhufneeti gabbaanee nyaata keenya bitatuu hin dandeenyu. Cabsanii manaa nu fuudhan yoo nu fuudhan kuuwwan achi keessa jira. Achi keessa fidanii kilaasii tokkocha keessa nama 200 hidhamaa nama 300 hidhamaa gisee dhibee koronaatiin kan biyyi muluu raafamte kanaaf gabbaanii akka sagalee nu ta'anii jedhee dhaamsi kiyya kanu hayyoota ofiillee akka eeggatan. Kanaaf eeggatuu qaba uummanni Oromoo wardiyyaa ta'ee hayyoota isaanii kabaa illee eeggatuu qaba kaaf illee baafatuu qaba dhaamsa kiyya. Fadhu Adda Aminaa asumaan xumurraa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo warroota asirratti intarvii ta'ee Suudi Arabiyaa mana hidhaa irraatii fi Adda Aminaallee hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha maqaa hojii misiitiin akkasuma maqaa kiyyaanis an qopheessaan qophii kana Abdallaa Gammadaati sagalee uummataa ta'eetiin yeroo hedduu sagantaa sagalee uummataatiin asirratti dhiyaadha. Sagantaa amma irratti dhufee fi irratti qophoofne kana asumaan xumurraa sagalee uummataa yookaan hidhamtoota Suudi Arabiyaa sagalee furmaata hin qabne jechuudhaan hidhamtoonni mana hidhaa irraa dhaamsa gara uummata Oromootitti dabarsanii jiranii ulfaadhaa walitti deebinaa maamila keenya kan boroo fuuldura akka taataniif abdii qabnaa turtii gaarii.